Ani maqaan kiyya Abdii Ismaa'il godina Harargee Bahaa aanaa Gursum araddaa bunaa ganda Gaalayyii jedhamu irraa. Maqaan kiyya Fariyaa Hassan Osman aanaa Gursum araddaa bunaa ganda Gaalayyii haadha manaa Abdii Ismaa'il. Gaaf amma harma duratti barnoota aanaa dhayinee leenjii miidhaa koorniyaatii fi koorniyaa waan jedhamu irratti baranne dalagaa dhalaatii fi tan dhiiraa tan jettu addaan baafachuudhaaf kanarratti leenjine. Egaa kanarra leenjine boodaan ogaa dureetiin dalagaan tun tan dhalaati tun tan dhiiraati inni addaan qooddachaa jirraa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan egaa akkasitti koorniyaa barannee booda fooyya'inni nuti finne akka mataa kiyyaatti irratti ijoolleen tiyya ogaa dureetiin dhalaa qofaan dhiiree qofaan barsiisuu ture. Dhalaan barattee isi geessi maal barattu jeetiin dhalaarraa hambisee dhiirumaan barsiisaa jechuudha. Eega barannee boodaan ammoo koorniyaa eega barannee barnoota koorniyaa kan eega barannee boodaan dhalaa fi dhiirti tokko waan jedhamu. Kanaafuu barnoota ijoollee tiyya dhalaas dhiiraas jeftaraas waliin biteetiin karaa mana barnootaa erguu ture jechuudha. Xiinxalaa hawaasummaa kana keessatti eega hawaasa mariisifne keessattis hawaasni illee analaa fakkii fudhatanii akkasitti ijoollee wal jala buusanii barachuudhaanis ni jirti jechuudha. Fakkeenyaaf akka haadha manaa amma fakkeenyaaf haadha manaa hogguu durii ani gargaaruun ture. Harma duratti. Yeroo nani laaqana godhu hojjana gaafata osoo nani laaqana fixee laaqana qopheessee fixin hojjana gaafata osoo hojjaa sun dhaabii giseen jiru maas inaddiisine hojjaan gurraatti maal ijaa hojjaa sa'aan elmine qaayin jaan kara tokko laaqanaan godhu jira kara tokkoon hojjaan dhaabu jira. Eegaan baradhe boodaan ammoo barnoonni nan irraa arkadhe haadha manaati hojii ittiin dhiisu jechuudha. Hojii ani tan isiin gootuu fi tan addaan qoodannaa jechuudha guduree. Garuu egaan ammoo hojiin walumaanuu tan dhalaatiif tan dhiiraan qabdu kun hojii dhalaatiif tan dhalaa jedhanii wanti addaan qoodaniif hawaasaa tokkositti hojii dhalaatiif dhiirata ajjii addaan qoodee malee garuu immoo egaan ati haadha manaa keetii ani tajaajila mana keessaa yeroo isiin magaalaa dheetu daa'imaniin kunuunseetiin qaba. Yeroo isiin laaqana gootu ganamaan irribarraa kaane ani bishaan laga dhaqeetiin jirkaana fa'aa harreerra baadheetiin fidaa fi kanarraa dhibba fakkeenyaaf waniin irratti barnoota irraa arkadhe hoggaan dureetiin an sa'aa ilmuun beeku jechuudha. Hogga isiin hojjaa dhaabdu egaan amma sa'aaniin ilma niin beeku guduree barnoota sa'aa ilmuun beeku niin ilmaa jechuudha. Egaan ilmeetiin sa'aa haayaa jechuudha. Kanaafuu amma barnoonni ani irraa arkadhe isii fedhaafis hin qoodu jechuudha. Akkasittiin sa'a ilmi agarsiisa jechuudha isi geessaa jechuudha. Eega baratee dhufeen booda sa'a suni sanaa ilma yeroo ati hojjaa dhaabdu naa ilma jira yeroo laaqana godhus daa'ima koonarraa fuudhee isaan irraa sossoobu. Garuu eega baranne kana booda ammaas heeruma umrii malee kan jedhamu araddaa bunaa keenya tana keessatti heeruma umrii malee sun garuu xiqqeessinee jirra jechuudha. Amma eegan ijoollee mana barnootaatirraa baatee heeruma umrii malee kan heerumne. Sheekottiin wal dubbanne ni kan akkan godhamne akkasitti ijoolleen amma yoo deemmatanii ni kan godhanii jechuudha araddaa keenya sana keessatti. Kanaafuu heerumni umrii malee sun irraa dhaabbatee jira jechuudha. Miidhaan koorniyaatillee garuu akkasumatti dalagaan dhalaatiif tan dhiiraati illee wanni addaan qoonnus garuu takka illee jirtu jechuudha. Kanaafuu akkasumatti ollaa kiyya ani mataa kiyyarraa ka'ee wanni addaan qooddannu jirtu jennee akkasitti hawaasni keenya gana ollaan kiyyaas jalaa baratee waan muuxannoo jalaa harkatee ittiin gargaaramaa jirra jechuudha. Hojiin tun taasisanii jeetii narratti gochaa turte. Hojii sun eega baratee dhufeen booda hojiin idaanuu dhalaa fi dhiira hin qabdu jeen na gargaaraa jira amma waa hundaanuu. Yeroo duraanii sa'aallee elmuu hin beeku ture. Amma immoo sa'aas elmee hangaan ani hojjaa dhaabu sa'aa isaa elma. Hojjaa sun bakka furatee addiisee fiitiin akkasi kuta. Ganama yeroo laaqana godhus daa'ima isaan irraa qabu. Duraan ammoo nan gargaaru ture. Waan dureetiin wanni jirtu. Jeequmsi mana keessatti haadha manaa fi abbaa jidduu baay'inaan ni jira. Egaan ammoo hogguu wal gargaarree dalagaa sana akkasii wal gargaarree haadha manaatiinis jeequunis hin jirtu. Dalagaa wal gargaarreeti hariiroon haadha manaatii fi abbaan manaatillee cimaa deemti jechuudha. Bakka hogguu inni waan silaanii bichaan godhuu qabu waan silaa ifana waliin goonu tana duraan ana bichaa godhuu ture. Ammoo ifana
waan sunis eega baratee dhufeen booda natti lolu gaafa duraanii naan lolu. Maaf waan sun hin gootee waan sun jarjara natti hin finne jeen naan lolu. Amma eega baratee dhufee immoo naanis lolu jaalalti teenyaas baay'ee gaariidha amma kana. Kanaafuu ani imma akka mataa kiyyaatirraa ka'ee namuu akkasitti barsiisee haalaan ani muuxannoo koorniyaa kanarraa fudhadhe barnoota koorniyaa jedhu barannee irraa fudhadhe sunirraa akkasitti ollaan kiyyaas akkasitti ana jalaa baratu jetturraa mariisisee hawaasa akkasittiin barnoota guddaa irraa kanneefiitiin jira. Misoomoonni xiqqeessu jeequmsa mana keessaati jechuudha. Jeequmsi mana keessaa kun haati manaa hogguu hojiin irra baay'atte ni dadhabdii matsamuusii beezii ta'e waan takka hin fudhattu wal mari'achuun mee karoora maal baafannaadha manaatti yoo ta'u waan takka sammuutti qabattu jechuudha. Haati manaa hojiirra baay'atee waan jirtuuf kanaaf amma misoominis gama kanaan nuuf guddataa jechuudha. Hogguu barnoonni kun hawaasa guutuu bira gugee. Maqaan kiyya ibsaasanii jedhama. Jiraataa aanaa Dadar Aradaalamee Goltaa Darawaati. Isin waan akka jiraataa godhu biyyi deemte ilmoo daa'ima xiqqoo qabna. Xiqqoo san irraa dhufeen sossoba. Akkasuma qoraan illee waan itti dhamu hin dhaafi. Bishaan illee ni gargaara jechuudha. Qorneen irratti. Misooma irrattis waan akka fuduraa tanafaa fakkeenyaaf ni naqaa. Lafaniin tolchaa fi isin duuba deemtee dadhabde jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan ni naqaa fi qoraan illee ni cabsaa fi daa'ima illee gasiin waan nu gootu ni gargaara ni taphachiisaa jechuudha. Isinis akkasumatti biyya fakkeenyaaf ooluu irratti misoomarra jechuudha. Waan akka fuduraa kana waan akka buna dhaabdu lafaniin tolchaa fi duuba deemtee dhaabdee jechuudha. Akkasuma misooma qornee irratti akkasuma waliin jijjiirraa jechuudha. Yeroo hojjan jechuudha. Ganamaan ni haala ni gargaara bishaan dhaqaa fi waaftee dingaa warca falaalachuu deema. Isinis waan akka hojjaa qabattee dhufte jechuudha. Harratti rakkoo tokko nu dhumsee jechuudha. Haalli amma dur jiru fakkeenyaaf mana keessatti waliin jechuufaatu ni jirtu. Dubartii mirga wal qixa qabdeenii dubartii mirga dhiibbaa fa'aa ni jirti. Kanaafuu kan bira dhaabballee jechuudha taaneefuma nyaata irra gabaabsee nyaata goote jechuudha. Faxaraa haa ta'u laaqana haa ta'u wajjuma nyaannu jechuudha fakkeenyaaf. Isinis fiddee wajjuma nyaannaa wajjuma faxaraas wanni qabxoo biyya ni jirru jechuudha. Isinis egaa hangasiin gootee bittu illee ni tuqachu nuuf dheessitu walumaan nyaannachuun maatii keenya ijoollee keenya yaamannee. Maqaan kiyya malee Jamaaliin jedha. Aradaalamee Goltaa nuti akka waliin jiran inni magaalaa irra deemanis magaalaa irraan deemaa galgala walitti gallaa galgala yeroo walitti gallee gijeen awwaa godhu inni ilmoon irraa qaba. Kanumaafuu gochi booda ilmoon irraa qabee hiraata godhanne boochi booda ramnaa. Eegaa hojii wal gargaarree yoo inni faagaa badha baqeessi. Anjala deemaa faagee dhaabu maatiin keenya jala yaatee madaabaraan abu kanarratti misooma ol kaasu jira. Maamata Ibrahim aanaa Dadar Aradaalamee Goltaa fakkeenya yeroo dubartii amma dura gulaallu dubartiin akka waan mirga hin qabneeti. Amma immoo mirga gahaa qabdi. Ilmaan ni baratan amma fakkeenyaaf hiyyuma irraa yoo fudhee ilmaan barachuu jiranii naafiisee qofaan manatti hafaa horii waan qabnu hunda ala gabbaaseetiin ala hidhaa isiin hanqa kana waan mana nuti ijoollee fi waan nuti nyaannu san qopheessitee jechuudha. Qoraanis yoo taate qoraan muka dhaabnee jirra. Baardaafii tana jirra. Baardaafii tana eenyu gara qe'ee guuraa anaa guura jechuudha. Kana guuraa kanuma alumaa fudhattee manatti ol deebitisiin. Kanaan bilcheessitii maatiin keenya hogguu jaadhuuf waan hundi bilchaatee qophaa'e maatii keenyaa wajji nyaanne nutis gara bobbaa deemne jechuudha. Qooda isiin qabdu anis ni qaba isiinis ni qabdi. Kanaaf maatii akka gaariitti hojjee jiru mirgi kamma duraa sanaaf waa'uma oomishnu kanaas abbaan diinagdee isiin waliin mari'annaa abbaan diinagdee keenyaa isiidha. Kana nuu baasiin isiirraa as baay'ee jechuudha. Dirqanu mirga guutuu qabdi. Kanaaf waliin mari'annaa wanni manguddoon isaan jidduu seentu ibiliisillee akkasumas seena jedha. Isaan sana mana sayyoo ibiliis seene malee
isaan san walitti hin dubbatan. Akka shari'aatti illee odoo waan akka shari'aatti deemnu taate an oguu mana kiyya ol seenu salaam alaikum yookiin akkam ooltan jee isiisan dubbisuun qaba dura jalqaba irratti akka san hin jirree bibiliis yoo seene isaan lolat deemanii qabeenya irratti walitti hin dhiyaatan kan nagaa qabuu fi kan nagaa hin qabne tokkoo miti. Bikka nagaa hin jiraatan shayxaanni san seenuu hin danda'u. Wanni isaan dalaganis baraka qabdi. Xiqqoo dalagan guddoo taati. Saniif qabee walitti hin dhiyaatan. Yaa'iin saniif bu'aan qabdu jechuudha. Dubbii yaa'ii godhuun sana. Ani adde Alfaa Xaggaannaan jedhanii abbaan manaa Maamad Abrahaam. Nuti jireenya keenya ni jijjiirree tarkaanfiitti fuunee ijoollee maatiinis barachuu jirti. Maatii barsiifna. Yeroo nani maatiidhaaf mana isaa waa godhu inni horii guyyaa nafaqaa horii qopheessee fi ol deebi'a. Kanarratti yeroo bishaan hin qabnellee harree nuuf yaaliin nuuf fida. Ani nyaata kana qopheesseetiin barattoonni hoggaanu galan mana barnootaati. Horii keenya yaafannee hara misooma keenyaa yaana jechuudha. Misooma keenya karaa qabneeti wal gargaarree walirraa fuunee akkasitti isaas gargaarree faagee nu dura naqee yoo deeme ani firii buuseetiin hawaasni xaa'oo narra buusee ammaas galgala hoggaa gallee jireenya kanarratti marii goone ganama boru karaa irra bobbaanu irratti marii goone jechuudha. Isinis barattoonni keenya hoggaa barattanii dhuftan karaa itti nu hirmaattanitti yaadaaf qopheessaa jecha nutis qophaa'ina galgala godhannee ganama ammaas hoggaa baree akkasuma karaa hojii keenyaa baqayyitannee yaana jechuudha.